ittaanu dhiibbaan dhiigaa maal yoo godhan fayyaa? Maatiin koo dhiibbaa dhiigaa qoricha fudhatu hin fayyine na maal yoo godhan fayyuu danda'a waan jedhudha gaaffiinsaa. Tole, eegaan inni jalqabaa dhiibbaan dhiigaa nama tokko irratti mul'achuun maalidha isa jedhudha yookaan dhiibbaan dhiigaa lakkoofsi dhiibbaa dhiigaa suni hamma barbaachisu ol ta'e jechuudha. Sunigaan warra chronic disease warra jedhaman yookiin dhibee yeroo dheeraa namarra turan umurii guutuus ta'uu danda'a warra akkasiiti. Yeroo baay'ee eegaan hamma beekamutti dhiibbaan dhiigaa al tokko baramee jennaan ta'uunsa sirriitti mirkanaa'e jennaani dhukkuboota warra akkuma sukkaaraa fa'aa warra umurii guutuu namarra turanidha. Garuu maaltu gochuu danda'ama? Jalqaba lakkoofsi isaa xiqqaadha taanaani akka inni ol hin kaanee fi of eeggannoo gochuun hin danda'ama. Warra pre-hypertension jennu lakkoofsi isaanii sadarkaa qoricha barbaadu irra tungahin baramnaan of eeggannoon godhaman warra akka soogidda dhiisuu, qaama ofii sirriitti qabachuu, furdina garmalee irraa of ittisuu jechuudha. Furdina garmalee irraa of ittisuu, deebisee sochii qaamaa gochuu yookiin miillaan deemuu fa'aa hojii hojjechuu sirriitti. Sun warra akkasii akka inni gara lakkoofsi isaa dabalaa hin deemne ittisuu hin danda'a jechuudha jalqabuma isaa. Kanaaf dafee baramuunsa akka inni gara dhiibbaa dhiigaa isaa qoricha barbaadutti nama hin geessineef waan ta'a jechuudha. Gaarii ta'a jechuudha dafanii baruun. Al tokko garuu sadarkaa qoricha barbaadu irra ga'e yookiin ol ka'eera taanaani hin tura. Kanaaf qoricha barbaada. Yoo baay'ee ol ka'eera ta'e qorichi sun umurii namaa guutuu nama barbaachisa. Yoo garuu stage 1 isa jennu irra ta'e kan inni ol dabale 10 hamma 20 yoo ta'e warra amma jenne kan soogidda hir'isuufa qaama sochii qaamaa yookiin furdina hir'isuu sirreessuu nyaata ofii sirreessuudhaani yeroo inni itti bu'u jira. Deemee garuu namni tokko dhiibbaa dhiigaa irratti baramee jennaan keessuma warri primary hypertension jennu yookiin immoo sababii isaanii dhiibbaan dhiigaa sun ittiin dhufe warra hin beekamne irratti umurii guutuu tura. Tokko warra akka fakkeenyaaf hidda dhiigaa kaleefaa dhiphachuurraan dhiibbaan dhiigaa yeroo dhufu jira. Dhiphina hidda dhiigaa sana yeroo sirreessanii namni sun fayyuu danda'a. Secondary hypertension warri jennu jiru. Deebisee hidda dhiigaa guddaan jira. Coarctation of aorta. Aorta hidda dhiigaa isa guddaadha. Isa onneen irraa dhiigii yeroo onneen paampii godhu gara dhandhaatti karaa inni ujummoo guddaa sana yeroo inni dhiphatu jira. Yeroo dhiphatu sana dhiibbaa dhiigaa fiduu danda'a. Keessumaa gara ijoollummaa irratti kun inni dhiphinni sun sirrannaanii ammas fayyuu danda'a namni sun. Kanarraa kan hafee dhiibbaan dhiigaa sun sababii ka'umsi isaa hin beekamne taanaanii umurii guutuu nama wajjin jiraata. Qoricha barbaachisaa fi hin barbaachisuun isaa garuu sadarkaa ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa sanaatiin murtaa'a. Isaan murtaa'a jechuudha. Kanaafuu umurii guutuu fudhachuu qabu warri jalqaban jechuudha. Warreen ka'umsi isaanii hin beekamne. Yookiin fudhachuu hordoffii inni lammata hordoffii gochuunis barbaachisaadha. Maaliif qorichi suni yeroo itti dabalan jira yeroo hir'isan hin jiraatu waan ta'eedhaaf yookiin immoo of eeggannoo sanaanis deemuu danda'a waan ta'eedhaaf. Egaa gaaffiin inni itti aanu immoo waa'ee funuunaati. Funuunni irra deddeebi'ee namatti dhufu ka'umsi isaa maali? Falli isaa hoo maal gochuu qabnaa kan jedhudha gaaffiin gaafatame. Tole, egaa funuunni maalirraa kaasa jedhurraa yookaan namni tokko kan inni funuunu sababa adda addaatu jira. Tokko fakkeenyaaf hiddi dhiigaa achi jiranii gara irra keessaatti kan jiran kan sana uwwisee jiru haphiidha. Akka gogaa sakaanii furdaa miti waan ta'eedhaaf itti bu'amee akka salphaatti yeroo inni dhiigu jira. Egaan sun namoota tokko irratti yookiin akka maatiitti illee yeroo funuunni irratti baay'atu jiraata akkuma salphaatti yeroo itti bu'anidha. Sun akkuma maatiitti namoonni maatiirra kan isaan fudhatan jiraata jechuudha. Lammataa dhiibbaan dhiigaa garmalee yeroo ol ka'u bakka sanaa hiddi dhiigaa sun irra keessa waan jirtuufi
akka salphaatti yeroo itti bu'amu ammasii bakki pireeshariin ol ka'uu sun itti mul'atu iddoo sana ta'uu danda'a. Sadaffaa dhukkuboota dhiigaa kan nama tokko akka salphaatti dhiiguu godhu jiru. Fakkeenyaaf dhiiga keessa pileetileet yoon garmalee gadi hir'ise akka salphaatti namni sun funuunuu danda'a. Warri coagulation factors jennu jiru. Isaan nanna keenya keessa yoo hanqinni isaanii jiraate akka salphaatti dhiiguu danda'a. Namni sunni tokko yoo bakki tokko murame dafee dhiigi isaan dhaabbatu. Kan inni immoo akka salphaatti dhiiguu danda'u ammas funyaan keessadha. Maaliif hiddi dhiiga irra keessa waan jiraniif gogaan isaan uwwisee jiru miikooza warri jennu suni haphiidha waan ta'eedhaaf bakki suni bakka akka salphaatti dhiiguudhaaf saaxila baheedha jechuudha. Kanaafitu funuunni jiraata namoota murtaa irratti. Maal yoo godhan nama dhiisa tokko funuunni sun maalirraa ka'ee ittisa jedhu addaan baafachuudha jechuudha. Warra fakkeenyaaf dhibee kan biraarraa hin taane maatii keessa yoo ta'e of eeggannoo gochuu fakkeenyaaf itti bubu'uu funyaan itti bubu'uu kana hir'isuun waan tokkodha jechuudha. Namoota alerjii funyaanii qabanii isaan yeroo baay'ee itti bubu'uudhaaf nama hin obsiisu waan ta'eedhaaf egaa yeroo sanatti maanni alerjii sana furmaata gochuu lammata immoo gaan amaleeffachuudha funyaan akka hin tuttuqneef akkuma amma koronaattis hin tuttuqnaa jedhama yeroo waan ta'eedhaaf isa sana irratti obsa godhachuutu barbaachisa jechuudha. Warra immoo dhibeensa beekamu irratti immoo dhibee sanaaf furmaata barbaaduu qabna jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa qabna taanaan dhiibbaa dhiigaa keenya sirreessuu barbaachisaadha. Wallaansa barbaada jechuudha. Fayya. Waa'ee gaaffii fayyaa kootii gaaffii nan qabu yoo jiraate waa'ee saayinasiidha. Saayinasiin kuni akkamittiin nama qaba? Yoo nama qabe immoo akkamittiin namni tokko irraatii fayyuu danda'a? Amma ammaatti talaalliin ni jira yookaan qorichi isaalii jira kan guutummaa guutuutti fayyisuu danda'u. Egaa gaaffiin itti aanu immoo waa'ee saayinasaayitis ittiin jennudha. Saayinasiitu na dhukkubaa. Egaa maalirraa ka'a? Namoonni saayinasii dhukkubsatan maal gochuu qabu waan jedhudha gaaffiinsa. Tole egaan hawaasa keessatti saayinasii na dhukkuba yeroodhaan egaan gosa lama qaba. Tokko saayinas wanti jedhamu jiru. Illee kan jala gara ija gararraa fi gara gurraa kanatti kan siqanii iddoo 4 jiru. Isaan kun yeroo isaan infekshinii godhatanii dhukkubbiitu jiraata. Maaliifi achi keessaa dhangala'aan sirriitti hin ba'u waan ta'eedhaaf achi keessatti yeroo inni irra keessisaa sun bobba'ee malaa naqu jira. Inni saayinasii infekshinii saayinasiitiin. Gosi lammat immoo alerjiidha. Inni keessumaa hawaasa keessatti saayinasiin qaba namoonni jedhanii alerjik raayinaayitisiidha. Yeroo baay'ee inni furriitti baay'isa. Yeroo qo'ee qilleensi jijjiiramu ta'uu danda'a. Yeroo foolii wayii argu ta'uu danda'a. Foolii gaariis haa ta'u, foolii shittoos haa ta'u, foolii xiraas haa ta'u, yeroo sanatti funyaan cufameetu haxxiffachiisuu dhangala'aan funyaanii kun furriin itti baay'achuu hin danda'a. Inni kun alerjik raayinaayitisiidha. Egaan baay'inaan saayinasiin hawaasa keessatti namoonni yeroo isaan jedhan arginu isa alerjik raayinaayitisiidha. Maaliif qilleensi yeroo jijjiiramudha. Yeroo bakka fakkeenyaaf bakka aarrifaa baay'atu ta'uu danda'a. Bakka fakkeenya warra xuuxan irrattis ta'uu danda'a. Isaan irratti baay'achuu danda'a jechuudha. Alerjik raayinaayitisiin suni dhangala'aa sanatu dabala. Hin hoosisa, hin haxxiffachiisa. Sun garuu yeroo sekreeshiniin sun baay'atu saayinasii infekshinii saayinasiitiifis yeroo inni saaxilu hin jiraata. Kanaaf inni baay'een isaas sanadha. Alerjik raayinaayitisiin wanta sanarraa of eeguudha. Alerjii nama dhumti keenya wanta inni hin jaallanne jira alerjikiitii yeroo itti ta'an. Kanaaf sun uumamadha waan ta'eedhaaf wanta sana fidurraa of eeguudha. Yoo danda'ame jechuudha. Tarii maaskiin kun hir'iseera ta'uu danda'a namoota tokko tokkoof. Wanta xiraa akka inni ittiin dhufnee fi yookiin immoo ho'ina dabalees hir'isuu fi danda'a ta'a. Namoota akkasii gan tarii isaaniif faayidaa tokko ta'uu danda'a. Naannoo sana hojjetu faa yoo ta'edha. Inni saayinasii infekshiniin saayinasii jiraannaan garuu inni qoricha barbaada jechuudha.
Inni allergic rhinitis qoricha allergii yeroo gargaaraman jira garuu balleessuun yeroo sanaaf gargaara. Sinus infection jiran nan garuu antibiotics barbaada. Qorichooti infectioniidhaaf kennaman sana inni hin barbaadu jechuudha yeroo sanatti. Egaan daawwattoota keenya guddaa galateeffannaa. Daawwattoonni keenya nu dhaga'uu qofatu hin taane nutti haasa'uu jalqabaniiru. Baay'ee kun wal hubanneerra jechuudha. Wal hubanneerra jechuudha. Kanaaf gara fuulduraattis gaaffii yoo qabaatanii gaafa kiruun keenya ba'anii isaan gaafatanii Yookoo Doktarii yootti dhufan gaaffii isaanii dhiyeeffachuu danda'u. Akkasumas immoo telegiraamiidhaan immoo of waraabanii gaaffii yoo qabaatan gaaffii isaanii forward yoo nu godhan gaaffii isaanii irratti deebii ni deebisna jechuudha. Akkasumas 724 irratti bilbilanii doktara isaaniitti haasa'anii sagantaa keessan irratti immoo kanatu nu dhiyeessitanii waan jedhu gaaffii karaa bilbilaas yoo nutti himtan hin deebisnaaf jechuudha miti doktar. Sirrii. Kana booddee nu qofaan hin haasofnu isaanis yoo nutti haasa'anii waa'ee fayyaa isaanii sirriitti gorsa laachuu fi dandeenya jechuudha. Communicationiinis sana miti garri lamaanuu waliin haasa'u. Turtiin keenya har'aa asuma irratti xumurama. Torban sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Haga torbanitti gaaffii yoo qabaatan 724 irratti bilbilaatii doktaroota keessan haasofsiisa. Waa'ee fayyaa keessanii kamiyyuu gorsa isinii kennu. Torban sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Hamma torbanitti nagaan keenya bakka jirtanitti isiniif haa ta'u.